Ashamaa harka goonee hordoftoota fi kabajamtoota sifantuu jalatti argamtanii biyya keessa fi biyya alaa teessanii warroonni hordofaa jirtanii jirtu ani jira galata rabbii baga jiraattanii baga yeroo kanatti naaf eeggamtanii isiniin jedha. Akkasuma obboloota koo har'a maaliin nu dhufte jechuun keessan tokko hin oolu jechuudha. Innis maalidha hojjettanii akkuma beektanii kanaan duras viidiyoo hojjedheetan jira. Viidiyoo san irratti immoo akka namoonni baay'een natti duulatu turtanis argeen jira. Kanaafuu balleessuun danda'a natti mootuu kan ishee badii ta'uu baachuu natti fakkaachuu danda'a. Garuu mootuu viidiyoo san kana hojjedhee badiidhaaf osoo hin taane nan kaasallee jedhee hin kaasne sila irratti deddeebi'ee viidiyoo sababatanii hojjetamaatu jiru jechuudha. Akkasuma mootuu kaleessa obboleettii gosa boontuu viidiyoo gadhiisteerta. Galatoomisiin jedha waan hundumaafuu achi irratti illee mootuu koomentii si barraatoo turesi maaltu akkasii barraatoo turesi argeen ture jechuudha. Galatoomaa achilatti warroonni wanta baay'ee naan jechaa turtan jirtu. Galatoomaan isiniin jedha hundumaafuu galanni keessan bilisummaa ta'u jedhu mitiire. Oromoo qulqulluun akkas jedha. Oromoo fakkeessitu osoo hin taane tokko kan akka sabboontu jechuudha. Oromummaan hojjedhettee hojiin ishiin hojjettu hojii oromummaa osoo hin taane hojii diinummaati jechuudha. Dhugaa jirtu walitti garuu ani garuu akkasitti sin eenyeen ture sabboontu kun. Dhugaa baay'ee si jaaladhan ture baay'ee si kabajan ture iddoo guddaa siif qaban ture. Nama fakkeessitu akkasii seeneen ture. Nama mootuyyuu ati diinummaadhaaf osoo hin taane oromummaadhaaf kan hojjettu natti fakkaate. Mootuyyuu vi'uu fi laayikiidhaaf funaanachuuf osoo hin taane haqumaaf furmaata laachuudhaaf wanna nagaafattu natti fakkaatee ture anasi. I don't know. Si aduro omsu garuu laayikii fi view kanaan argattu meeqa akka argattu ilaalla. Garuu mootuyyuu hin barbaachisu. Namni hiriyaa dheega jedhe nama hin gaafata. Namni immoo nama beeka dheega jedhe itti hin hima. Ani badii biraa yaadetii miti kanan ani sitti mee akka ati view fi laayikiidhaan barbaaddattu osoo hin taane akka ati furmaata barbaaddu jedhee tanan kana sitti mee obboleettii kiyya. Garuu ati gam yaadda akkamitti yaadda nama guddaadha miti. Nama gorsee nama deebisuu danda'u. Yoon uyyuu wallaalee yoon uyyuu ol baasne maaliif baastan nama nuun jechuu danda'uudha malee nama ati deemtee fi laayikiidha funaannatuudha sabboontu. Edoonnu garuu akkasitti sineen galatoomuu qabu hundumaafuu warroonni natti duulatu turtan immoo hiccitii qabachuu hin dandeessan warreen jettanii dhugaa rabbi dhiifaman isiniin jedha kuni badii kootidha. Ani hiccitii qabachuu dadhabee osoo hin taane furmaata laanna jedhee furmaata barbaanna jedheen kana isheetti hime malee hiccitii baasuu miti yookaan immoo vi'uu fi laayikiidhaan akka funaannattuuf miti. Maaltu sitti dhaga'ama garuu gaafa miidiyaarra ol baastee ishimee wantuma biraatu yuudhiisi gaafii tokko odoo si gaafatanii ati maal gooteree ati maal jetteerree deebiisaa maalirraa argatteree ijoollee kana walitti fiduudhaaf maal goote odoo sin jedhanii hojiin ati hojjette aarsaanti kaffalte maalidha? Vi'uudhumaa fi laayikii funaannachuudha. Dhugaa baay'ee sitti gaddi sabboontu baay'ee jireenya koo keessatti akkas namatti gaddeetoo hin beeku. Ani viidiyoo kana mootuyyuu irra caala siif hojjedhee tan osoo hin taane keessanuyyuu waan jiru mootuyyuu sitti meetan hin jira jechuudha. Dantaa keeti kan sanii. Garuu mootuyyuu ati oromummaadhaaf osoo hin taane isaaniif quuqqamtee osoo hin taane ati oromoo kanaaf quuqqamtee osoo hin taane faayidaa keetiif jechuudha kanatti deemtu irraa fayyadamuudhaaf. Malee nuuf quuqqamtee yookaan mootuyyuu uummata kanaaf illee quuqqamteeti miti. Nama tokkoof quuqqametu nama hundaa walitti gargaara. Nama hundaaf quuqama jechuudha. Namni nama tokkoof hin quuqamne mootuyyuu nama hedduudhaaf eessaa quuqama eessaa fidee quuqama. Nama tokko fayyadeetu nama tokko mootuyyuu furmaata laateetu nama hundasaa walitti qabee fayyada. Hundarraayyuu ati kanumarraan ga'uuf deemta jechuudha. Maaliif si barbaachisa? Yoo guddate vi'uusaa nama 200 nama 100 siif laala. Maal siif qaba laabeeftiti? Kanaani kan namaa kaffalu. Wanta biraankii biraan irratti hojjetattu biraankii yoo barbaadde. Kun immoo biraankis miti. Jaalalas miti. Uummanni keenya mootuyyuu kan waree bare hundi akkana ta'a. Biraankidha. Ani biraankii wal godhanii waan barbaadu wal godhanii wal nagalchuu jiru. Garuu mootuyyuu ana kan na aarsee kan jiraate miti kan sabboontuuti. Nama beektuu fakkaattee nama furmaata laatu fakkaattee vi'uuf laayikiidha funaannachuudhaaf jettee viidiyoo narraa waraabbatte. Ani viidiyoo waraabdheeti miti beeksiti miidiyaa irratti baastedheeti miti iccitii namaa kanan baasu namni kamuyyuu hiriyaa dheegee jedhee iccitii natti himata. Tole akkamitti na alaal ture isheen iccitii natti himatti sun.
tole anarraa maal baratarree warroonni iccitii himatan warroonni hiriyaa qaban abdii akkamii hiriyaarraa godhatarree dhugaa baay'ee nama gaddisiisa sabboontu baay'ee tokko hundumaafuu homaa waan sin jedhu qabu dhugaa jecha siif hin qabu garuu akka ati nama gadaantu akkanaa taate si argeen jira si hubadheen jira oromoo koommotu yoo badiin ani balleesseef dhiifama warqee asumaan illee tisa boleettii koo dhiifama kuni badii kootidha dhiifama sin jedhee xumuruu fi dhiifama sin jedhee si gaafadhee narraa dhumachuu hin danda'u jechuudha aarsaan akka falchiisas lateef ani garuu badii kana hunda yaade miidiyaa irratti akka sabboontu ol baaste viyuu laayikiidhaan dalagattuuf miti ani kana iccitii kana baasee formaata tokko argata jedheetini ani hin raarsina jettee na gaafatte malee viyuu laayikiidhaan waraabbadha viyuu laayikiidhaan barbaadde jettee miti viidiyoo narraa ka waraabbatte viidiyoo si waraabattee moonatti maaliif barbaachise sabboontu rabo maali wanumti viidiyoo waraabbachuu barbaachise wanumti miidiyaa irratti gaafachuu barbaachise miidiyaa irratti baasuu barbaachise maalumaa barbaachise ani gaafina sirraa qabu atumti akka nama hiriyaa tokkootitti akka nama tokkootitti dhattee rakkoon keessa maal jettee gaafattee haala ittiin isaan argattuun barbaaddee nama si olirra beekanirra itti himtee gaafattee furmaata barbaaddee fi hundaafuu maas hin jedhu dhugaa rabbi ati nama fakkeessitu akka taate yeroo namni sabboontu nama akkasiiti nama ija wal qixaati ilaaluu hin dandeessu in fakkeessiti nama fakkaattee jiraatti yeroo jedhanii dhugaa namoonni baay'ee yeroo akkas jedhan anis mormaatan hin ture ati garuu dhuguma fakkaattu fi of jaalattuudha fakkaattuudhas of jaalattuudhas fakkeessanii jiraachuu immoo fagaatanii jiraachuu wayya fakkaachuurra fagaachuu wayya sila ta'eef namni duraan miidiyaa irratti wal jaalata duraan miidiyaa irratti walii ka tole zabana keenya immoo eega dhufe hin barbaachisu ka mootiyyuu kana furmaatatti laatanii yoo dadhabe oromoo na gargaara obbolummaa walitti araarsuu barbaada jaalalummaa walitti araarsuu barbaada maan jedhee haga anarraa viidiyoo waraabbattee deemtee ana qaxxaarii gochuu deemtu sirraa barbaachisa sabboontu rabbeedhi sirraa eeggama ati nama guddaadha miti nama maatii qabu miti nama dhalee dhala qabu miti ati nama inde ati amma ganaa ilmoo kee gorsitoo osoo hin taane ati ilmoo keetirraalee viidiyoo waraabbattee miidiyaa irratti gadhiifattee fi uflaayikiidhaan barbaada takalaas kan moonni jiru maaltu sitti dhaga'ameeti garuu xiqqishuma ishii si gaddisiisa xiqqishuma ishii sitti dhaga'ama guddaa miti xiqqishuma ishii sitti dhaga'ama dhugaa rabbi mee of duuba kee deebi'iti ilaali ana wanti na gootu sin jiru wanti na gootu sin jiru gareen ati walitti qabdee deemtu mootiyyuu fakkeessuudhaan walitti qabdee malee hojjechuudhaaf miti faayidaa keetiif walitti qabdee malee nu fayyaduuf miti kanaan miti kan nu fayyadu eega wallolaan walitti araarsu gareedha jettee walitti qabdee bakka miidhamanitti gargaaruudha viyuu fi laayikii irraa funaannachuudhaaf viidiyoo waraabbachuu osoo hin taane maalurra deemte indee iccitii maatii keenyattis dhugaa ani hin beeku dhugaa jecha siif hin qabu malee sabboontu akka ati nama qallaalee akkanaa taate mootiyyuu ani dhugaa ani hin beeku ana wanti na gootu sin jiru wanti na gootu sin jiru hoo ta'e garee keessaa na baasta gareen mootiyyuu gareen dhugaadhaan hojjetu guuteera garee fakkeessitu osoo hin taane garee oromummaa jettee walitti qabdee garee as keessatti gareen ati hojjettu garee diinummaati dhugaa walitti hin taanan diinummaadha kanatu hojjechaa turtu malee garee oromummaati miti tasuma ta'ee garee waan oromummaa of keessaa hin qabu gareen ati jaalte waan tokkummaa of keessaa hin qabu waan jaalalaa of keessaa hin qabu wanta wareetii fi wanta fakkeessummaa malee maalati namni akkasii kun abbaa barbaadarraa waraabbattu piraankii gochuu barbaannan dhuftee narratti piraankii hojjetattu wanta biraatti haasofte wanta waraabbattu dhabdee sabboontu rabbii jedhi nama 85 jiru keessaa garee walitti qabde keessaa kana malee wanta waraabbattu dhabdee anarratti waraabadhu wanta narraa waraabbattu dhabdee wanta na gaafattu dhabdee dhugaa baay'ee hamilee koona cabsite hundumaafiyyuu jecha siif hin qabu dhugaa kanallee siin jechuun danda'u jechallee siif hin qabu rabbi bichaan dhiifama siif haa godhu rabbi laphee siif haa kennu akka nama guddaa tokkootitti yaaddasse ati garuu
qaama keetu guddaadha malee sammuun kee baay'ee xiqqaadha. Sirriitti baay'ee xiqqaadha. Obboloota koo warroonni si mufachiise dhiifama siniin jedha asumaanuyyuu guddaa tokko dhiifama naaf godhaa. Sabboontu galatoomii itti fufii hiikuu osoo hin taane hidhuudha deemta ati. Furmaata argisiisuu osoo hin taane furmaata dhabamsiisuu adeemta. Hundaafuyyuu rabbi laphee fi ija siif haa banu. Lapheettiin dhageechu gurrattiin dhageechu ijattiin agartu siif haa banu. Sammuu guddataniidha faayidaa hin qabu. Mootiyyuu sammuu guddachuurra dhugaa jecha siif hin qabu. Jedhi hundaafuyyuu siif haa milkaa'u ittiin duroomi. Ani viidiyoo kanallee dhaga'ii dhumaafan malee nan kaasaa obboloota koo warroota mufachiise fi warroota hiccitii hin qabattu naan jedhani yaa dhaga'an jedheetumanii sabboontu viidiyoo kana kan ishiin irraa waraabbatte obboloota koo kana nan araarsaa furmaan isaa maal itti goona maal irratti wal dhabanii akkamitti beekuu dandeenya eenyutu fixuu danda'a naan jettee na gaafatte malee viidiyoo waraabbadhee viyuu fi laayikiidhaan barbaadadha ittee nan gaafanne. Hundaafuu galatoomi galanni kee bilisummaa haa ta'u jedha Oromoo keenya qulqulluu Oromoo fakkeessitu osoo hin taane dhugaa jecha siif hin qabu. Wanta ishiin jettee mootu yoo viidiyoon irraa waraabbatte obboloota koo wantan jedhe keessatti ani hiccitii himuun kiyya sabboontutti himuudha malee miidiyaa hundatti himuu miti. Miidiyaa hundattuu baasteetii himte ammas mootu kan jirulee qoradhuu itti fidii fi laayikii barbaadadhu inshaallah. Itti fufisiin jenna kaabboleetti keenya maal siin jennare siif haa milkaa'u malee jecha biraa waan siif qabu hin jiru. Akka kootti jechi na siif qabu hin jiru. Obboloota koo moorri si mufachiise dhiifama guddaa naaf godhaa. Warqii koo dhiifama kan kee dhiifamaa narraan dhumu aarsaa na kaffalchiisa. Namni kan inni bushaa'u gochaan bichaa osoo hin taane jechaanis hin bushaa. Gochaan bichaa osoo hin taane jechaanis ni jibbama. Garuu sabboontu nana akka sana goote siifuun odeessite jedhette miidiyaan haa jajuudhaaf osoo hin taane miidiyaan haa jibbuudhaaf kanatti kana goote galatoomis hin jedha obboleettii koo ati gooteedhaaf isa hin jibbamu. Hojii kootiin hojjedhee argamuu hin danda'a. Fakkeessuudhaan osoo hin taane dhugaa dubbachuudhaan mootu yoo mul'ate eenyus nan jibbu. Garuu akkaati gootetti mootu yoo siif milkaa'u ishee garuu fakkeessitee hin jiraatin fakkaattee hin jiraatin fagaadhu jiraadhu malee. Garee walitti qabdee garee nama hojjetta. Garee Oromummaa garee guddina Oromummaa. Amma qayyari garee kana garee xiqqeenya Oromummaa jedhitti qayyari. Guddina hin qabu of keessaa sila ta'e. Maqaa keeti yookaan immoo maqaa kee kan ofirraa buusitti nama biraatti dabarsi. Nama Oromummaadhaaf hojjetu nama guddinaaf hojjetu nama xaxaadhaaf hojjetu osoo hin taane. Wal kabajuun gaariidha dhugaa. Namni gaafa kabajanii sodaa se'a. Wantumti namoota tokko hin jiru sabboontu garee keessaa na baasta malee chaanaala koo narraa fuutu chaanaala koo kana narraa fuute dhugaa dhafoo hin jiraadhe wanti tokko narraa irratti hin jiru. Dhugaa walitti himu. Chaanaalumti kee kun narraa fuudhamu hoote wanti tokko narraa irratti hin jiru. Garuu dhugaa mootiyyuu himee dhugaa dubbadhee karaa dhugaatirra nama dhugaa wajjin yoo deeme kalaas. Wanni naaf godhu tokko hin jiru. Wanni na gootu tokkos hin jiru. Garuu ofuma keetiif qallaalii taata nama qallachuudhaaf deemtee ofuma keetiif qallaalii taata boruufuu baradhu. Viidiyoo maal akka waraabbattuu fi maal akka dhiistu adda baasitii bari. Maal akka miidiyaa irratti ba'uu fi maal akka miidiyaa irratti hin ba'an immoo adda baasii bari. Ani viidiyoon dura hojjedhe kootu ijoollee kana namni hunduu piraankiidha jechaatu jira. Akka piraankii hin taane haa baranii namni jeeqatoo jiru hunduu namni piraankiidha jedheetu kolfu hunduu haa dhiisu jedheetiin malee badii isaaniitiif yookaan iccitii isaanii baasuuf miti. Kan iccitii isaanii baafate immoo ana osoo hin taane isaaniidha. Warra piraankiidha jedhu immoo akka piraankiidha jedheetu piraankiidha jedhee gisee hunda isaaniitiin kolfineefin viidiyoo isa warqii irraa waraabee ol baasa jechuudha. Malee ani akka kee kana fakkeessuudhaaf viyuu fi laayikiidhaan barbaadachuuf miti. Dhugaa sitti haa dhaga'amu. Yoo mootiyyuu siif hin danda'ama ta'e yoo dhuguma mootiyyuu Oromummaan dhiinni Oromummaa dhiisiti. Dhiiga Oromummaa dhiisiti qilleessi Oromummaa kan bubbeedha sitti bubbise si bira hin jira ta'e viidiyoo san kaasi. Nama miti yoo rabbi sodaata ta'e viidiyoo sana kaasi jechuudha. Ani mootiyyuu viidiyoo kana nan kaasa deebiseetu jechuudha.
ani video kana akkuma dura jedhe siif osoo hin taane kanaan hojjedhe obboloota koo warroota siifuun hiccitii qabachuu diddee hiriyaan ishee hiccitiitti mattee hiccitii baaste jedhuuf isin muutuu na oofalchaa dhiifama naaf godha keessa garaa kootii kan beeku wanta ani yaadetoo sabboontutti hime kan beeku isin osoo hin taane anaadha. Namni kun immoo wanta barbaade jechuu danda'a. Garuu mootii namni waan namaan jedhee afisoomaa nama gochuu hin danda'u. Ani garuu keessa koo kan beeku nama osoo hin taane Rabbi qofaadha. Hammam akkana canna qabe wannan ani viidiyoo kan ol baaseef wannan ani immoo sabboontutti dhaqee hiccitii illee godhe ishii sagalee kootilee ammaa ol baastan inshallah. Wanta kana mootii kan kadhate sabboontu anaadha. Sabboontu maal goona jedhee kan kadhate anaadha. Akka nama nama mari'achiisuu dhuftee natti dawwaltee viidiyoo waraabbatte. Galatoom sabboontu koo jecha siif hin qabu obboloota koo warroon isin mufachiise hundumti keessanuu dhiifama guddaa naaf godhaan isiniin jedha. Galatoomaa bakka jirtatti nagaa keessan naa ta'a warroon na jaallatanis warroon na jibbitanis warroon isin mufachiise bicha maqaa Waaqayyootiin dhiifama guddaan isiniin jedha.